Ati gumaata addunyaa kanaati. Dhalachuun kee fedhii kee fi fedhii addunyaa kanaa osoo hin taane fedhii fi eeyyama uumaa qofa. Maatii keef nama tasaa dhalate ta'uu dandeessa. Uumaa keef garuu akkas miti. Ati waan dhalatteef qabda. Gara addunyaa kanaa dhufuu kee ilaalchisee yeroo biyya haala jireenyaa fi maatii kee ati hin filanne akka ta'utti kan siif filate uumaa keeti. Inni immoo saba si uumeef sababa ga'aa qaba. Ati akka tasaatti waan hin uumamneef akka tasaatti hin jiraatin. Yommuu dhalattu kophaa keeti. Dhalattee jiraachuun kee immoo jireenya dhoolota hedduu giddu galeessa godhateeti. Kunis furmaataaf dhalachuu kee ibsa. Waan dhalatteef yommuu hubattu jiraattee darbita. Rakkinni keenya guddaan hiyyummaa keessatti dhalachuu keenya osoo hin taane yaada hiyyeessan booji'amnee jiraachuu keenya. Egereen keenya yaada keenya keessa waan jiruuf yaadota sammuu keenya to'achuun baay'ee baay'eessa. Milkaa'ina jireenyaa yaada milkaa'inaatiin booji'amuu keessa jira.